Fotoon argitan kun ana aruuza kiyya fuudhee jira akka tasaa ta'ee aruuza osoo niyyatiin sargii godhadhe. Gammachuu keessa laafuu jira. Abjuun koraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darabatames nan kaasne mogolee. Nagaan waaqayyoo isiniif habaayit akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu anis nagaadha galata waaqayyoo. Guyyaa irraa ammoo jechuudha viidiyoo akka reakshinii jedhu akkuma kan torbee darbee jechuudha viidiyoo biraa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Gidduutti immoo viidiyoo reakshinii nama kofalchiisanii fi irras akkasuma barnoota jedhamu walii ilaalaati kan nuti deemnu. Viidiyoon keenya guyyaa irraa nama gaddisiisallee nama gammachiisallee jechuudha. Viidiyoo kana ilaalaa. Bismillah gurbaan hamartii harka qabatee dhaabbatu jira isiillee harka kaachuudhaaf qophooftee dhaabbatu jirti jechuudha. Nu ammoo akka jarri horii kaata akka dhaabbatee laalu jiru jechuudha. Itti kaa'uudhaaf akshiin. Habaatu harkatti. Sodaatu jira gammachuu keessa sodaatu jira. Baay'ee namatti tola. Akkuma agartan kun hamartii harka godhatee jirti jechuudha. Dirqama. Egaa akkuma beekamu jechuudha Muktarii akkasumallee Kamilaa fi Abdataa gidduutti lolli guddaan ta'eetu kan inni ture jechuudha. Innis duraanii Kamilaanii Muktarii jaallatu turte irraa deebitee Abdataa jaallatteeti kan isheen jirtu. Abdataan immoo guyyaa irraa jechuudha akkuma isin argitan iskiriinii bilbilaa irratti jechuudha. Qalabatii yookiis immoo qubeellaa yookaan amartii itti godhatee kan inni jiru. Kanaafiyyuu hedduu nama gammachiisa. Uummanni sabnis warri eegaa turtan kunoo qubeellaa argitaniittu dhugumatti guutumaa guututti garaa kutattee Abdataatiif tole jettee murteessitee qubeellaa isaa harkaa fudhatteeti kan isheen jirtuun sila jilgeenfateetti kaa'ee hiriyyoo isaa gidduutti jechuudha. Nama gammachiisa. Maal sitti fakkaate nam tokko kan yaadee yookiis immoo kan karoorsee itti adeemaa jiru tokko yoo itti milkaa'u hedduu nama gammachiisa. Kanaafiyyuu gammadeera jechuudha. Garuu xumura isaa barbaanna jechuudha. Irra caalaa ammallee taanaan xumura isaati kan nuti barbaannu. Egaa namni tokko dhala namaa ta'e addunyaarra kan jiru kamiyyuu gaa'ela dhaabbachuun dirqama isaati. Gaa'ela malee namni jiraachuu hin danda'u. Namni hundumtuu jechuudha. Xinnaas guddaas jechuudha. Sooressas hiyyeessas hanga isaatti gaa'ela dhaabbatee ni jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti hiriyoota gidduutti akkasuma ishee dhaabillee fidee qubeellaan immoo shamarri tokko ni gammaddi. Egaa Kamilaan gammaddeetti jedha garuu ishee irraan miira gammachuu nagarre. Natti mufachuu hin dandeessani. Sababan akkasiidheefi sila waaw jettee sila waan hedduu ture akkasumallee namoonni illee gammachuuwwan garaagaraa badaa hangas maramti warruma shamaranii qofadha. Mee viidiyoo kana waan Saiduu jedhe. Okay, irratti kenna akkuma argitan ani kaameeraa duuba waan turuuf yeroo itti jilbifatee gawaas hin jiru malee sila bum godha warra as jirtan. Omaa hin jirtan. Sila yeroo inni amartii keessa kaayatu waa bum godhanii waa afuufanii waa gubanii kanaafuu isin tartee jirti. Hundaafuu egaa Saiduunis ilili jirtan. Warra dubartii afaan taatu bum gootanii dhoostanii ililiin dhiira toofe akkasuma qabbanooftan. Saiduunis maaliif hin tokkos yookiin bum hin goone ani kaameraa duraan jiran ture malee tun as jiraadhee maaliif qabbanooftani illee akkuma kanallee maaliif isu istanii warra shamarranii qofadha warra dhiiraa badaa hangas maramiti. Achumatti immoo Muktarachi jira. Dubbittiin garamii akkamitti eessa akka deemtuu fi eessa akka deemtu hubachuun nama rakkisa jechuudha. Hin beeku ani. Muktarillee achi jira. Muktariin egaa wanti gammachuu tokko kana sitti bu'u jechuudha. Muktar hin fuudhe. Eenyuun fuudhe? Eenyu wajjin ture? Duraadha manaa qabamoo hin qabamoo ammoo itti walumaan daawwadhaa. Fuudhuu kiyya hawwitan
komentii keenya laayikii daddafaa tuqaati. Laayikii 10,000. Kan fuudhaa fi kan sargii boodatti deebina. Obboleessa kiyya meeqataanii ciisanii meeqataanii hakaan. Lamataa ciisaa 15 taa'aa jira. La 15 illee miti lammata akka taanii kaan. Horaa bula lamataa ciisaa 15 taa'aa. Aamini. Ni dandeessaa meelmaan dilasan guyyaa takka. Kudha meeqatti? Lamataa ciisaa 15 taa'aa jira. La 15 illee miti lammata akka taanii. Takkatti riikardii addunyaa cabsuu qabdi. Lamataanii yoo ciisanii 15 ta'a ka'a jedhe ilmaan 13 fidaa jedhee riikardii cabsaa jedhee ilmaan 10 kan deessee riikardii kan cabsitee jirti. Muktarfamoo riikardii cabsan jechaa jira obboleessi keenya garuu ani hin beeku. Jecha kana reeffan dhagaanii jechuudha. Lamataa ciisa 3 ta'a ka'a jechuun beeka jechuudha. Egaa akkuma beekamu kanatti aansee kan jiru laayikii 10,000 yoo gootanii viidiyoo sargii koo akkasumallee mushurraa koo isiniifan fidaa jedhe Muktar. Laayikii 10,000 miti 20,000 sii goona. Garuu aruuza kee yookiis immoo mushurraa kan kee daftee nutti agarsiisuu qabda jechuudha. Sababiin isaa nuti kan suuraatti arginu habbabaatiin fuulli dhoksee jira waan ta'eef arguu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu laayikii meeqa yoo sii goone mushurraa fiddee dhufuu dandeessa. Fotoon argitan kun ana aruuza kiyya fuudhee jira akka tasaa ta'ee aruuza osoo niyyatiin sargii godhadhe mee warri fuudhuu kiyya hawwii naa gootan isin barbaadaa laayikii 10,000 yoo ta'in garuu duraan dursee maal jettan beektaa dhiifama gaafadhu malee oduutti himiin fuudhee anu dhiifama ofuuyyuu gaafadhamush isaan bichaa miti tasa ta'e waan ta'eef dhiifama kana gootan abdiin qabaa. Osoo ani ammallee wanni irratti walii galu maal beektaa yoo laayikii 10,000 hin argatin viidiyoo kutaan gadi hin dhiisu. Kalas yoo laayikiin 10,000 ol ta'e faan malaayu chi ol godhu faan malaa uummatan dirqilaan maaliif isin jebeeta uummata kana waan itti wallee hunda itti garsiisaa jirraami ati immoo badii qabda badii isaan fudhatteetu mataa isaan ammoo sinqaaneessan 10,000 xiqqaa kana itti gaafatta kana amma gaaniini eegas badii kiyya dhiifama naa godhaa isin jaa osoo isinitti himatin aruuza kiyya an akkatti fuudha jedhee yaanni niyyaa malee tasa ta'e. Tole dhiifama sin gaafatee laayikii 10,000 sii goona atumti mushurraa fuutee nu dhoksitee osoo sabni kun hin beekin sana qofa qafadhuu nuuf kottu nutillee mushurraa keejji wal baruu barbaanna. Akkasumallee siif gammaduu barbaanna jechuudha. Sababa kanaafiyyuu fidadhu kootti siin jenna. Egaa hedduuti laayikii 10,000 kanaaf baay'ee ariifataa yookiis immoo baay'ee dubbataa jirta. Ni goona nutis Oromoo miiliyoona 60dha. Laayikii 10,000 immoo gochuu qabdu. Garuu yoo ati mushurraan fiddoo ta'e garuu laayikii sana akkasirraa kaafatan beeki. Nama baga fuutinaan jedhee naa gammadee laayikii 10,000 onnaa dabarsullee namni si gidduu tokko hin jiru. Sanumaaf jecha qabaadhu. Eewwaa akkasii ammaaf garuu sheeka hin fuunee anillee fuudhuuf garuu yaada qaba. Gamma akka jiru jirtaa? Hin fuunee ati wajjumaa kijibaa irraa ani maata wajjumaa kijibaa irraa akkuma argitan ani hin fuunee garuu namni fuudhee Mustafa Orowood achiran nu eegadha footoo kana immoo isma bira dhaabbatteerra isma bira dhaabbatte irraa haasa'uu fi irraa kaanee jirra. Muktar akkas jettee nu goyoomsita jennee eegaan turre garuu hanga dhumaatti fuutee ta jennee wanta hundumaa sirreeffannee si eegaa turre ati garuu nu qaanessite akkuma kanallee jechuudha. Hundumaa dursa viidiyoon keessan hedduu namatti tola jechuudha. Akkasumas nama hanga dhumaatti hordofeef jechuudha. Waan tokko waan taasisaa jira jechuudha. Otoo viidiyoo hin dhaggeeffatin mata duree fi yookiis immoo poosterii irratti waan barraa'ee jiru yookiin taampinaala irratti isa qofa dubbisanii warroota koomentii barreessan hedduu kumaatama hedduuti jechuudha. Namni keenya baay'ee dogoggora guddaa raawwata jechuudha. Keessattuu uummanni Oromoo jechuudha. Otoo saba biraa ta'eeti hanga dhumaatti dhaggeeffatanii yaada achirratti kennu. Tole kan nama kan keenya garuu maal sitti fakkaate
yaada achirratti qooda kennanii maal godhu ittiin si arrabsu. Ittiin si arrabsu yookiis immoo maaliif gootan yookiis immoo maashaallah yookiin immoo baga gammadde siin jedhu. Garuu mata duree malee intanii ilaalla jechuudha. Amma Muktarii akka fuudhee koo jedheetu maxxansi jechuudha. Maxxansa namoota hedduutu gammade. Osoo inni immoo hin fuune yookiin waan biraa jedhamu maxxansa namoota hedduutu arrabsa jechuudha. Waan hundumaaf iyyuu hojiin keessan hedduu namatti tola irraa barnootaaf ni ta'allee jechuudha. Hundumtuu akka abbaan itti hiikkateettidha jechuudha. Hundumtuu akka abbaan itti hiikkateettidha. Dhumarra piraankiin gochuu kee yookiis immoo ani fuunee ganaan fuudhaa jetteetta. Ani gurraattiin keessanii fi mucattiin tun yoo xiqquma ishee guddatte maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Yoo laayik gootan maal ta'a yoo viidiyoo daawwatan? Please like subscribe godhaa akkasumallee. Please kanuma bichaa malee isin hin karadhu.